Dhiiga arjoomuun nama arjoomu baay'ee salphaadha. Nama dhiiga fudhatuuf ammoo lubbuudha. Dhiigni hin gurguramu hin bitamu. Fedhiidhaan wanni akka arjoomtu lubbuu haadhaa baraaruudha haadha deettu. 2017 hojii tajaajila lammummaa akka kutaa magaalaa keenyaatti guyyaa har'aa ifatti eegalamee jira. Qofaadhitti fufiinsa namootaa karoora nuuf kenname san galmaan geenye. Malama fi 17 hojii tajaajila lammummaa akka kutaa magaalaa keenyaatti guyyaa har'aa ifatti eegalamee jira. Kutaa magaalaa Ruufaa aanaa bulchaanaa keessatti hojiin kun hojii gosa hedduun har'a guyyaa har'aa eegalaa jechuudha. Biqiltuu dhaabuun guyyaa har'aa jira. Biqiltuu dhaabneerra arjoomni dhiigaas jira. Harka qalleeyyiidhaaf zayitaadhaa fi daakuun hin kennama. Manni harka qalleeyyii 6 ta'u guyyaa har'aa hin eegalama. Kanaaf gosoota hojii kanneeniin guyyaa har'aa akka kutaa magaalaa Ruufaa aanaa bulchaanaa irratti kan eegaleedha. Aanota biroo irratti haaluma kanaan saganteeffamee jira waan ta'eef hin jedheef haala qabatama kutaa magaalaa keenyaatiin guyyaa har'aa kana kan eegalee ta'uu isaati. Hojii dhiiga arjoomuu si kaasa dura hojii kenna tajaajila lammummaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti labsii 2019 muraa 2011 kan labsame waggoottan 6 hojiin kenna tajaajila lammummaa akka naannoo Oromiyaatti hojjetamaa tureera. Akkasumas akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneettis hojiin guddaa hojjetamaa tureera. Hojiin kenna tajaajila lammummaa hojii Rabbi jaalatuu fi mindaa Rabbi biraatti argattu jechaadha. Sagantaalee arjooma dhiigaa kanaan wal qabatee arjooma dhiiga arjoomuun lubbuu baraaruudha. Kanaaf ammoo nutis akka waajjira dargaggoo ispoortii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti qindoomina jaarmiyaalee akkasumas ammoo qindoomina aanaalee fi kutaa magaalaa walii hojjenna. Har'a akka nama dhuunfaa tokkootti hooggantuu waajjira dargaggoo ispoortii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ta'e dargaggeessi kun fedhii ofiitiin lubbuu baraaruudhaaf gaafa dhiiga arjoomuuf asitti argamu gammachuu ammaan hin jedhamne natti dhagamaa jechaadha. Akka aanaa keenyaatti keessatti hojii tajaajila lammummaatiin karoora hojiilee irratti hojjechuuf karoorfannee jirra. Isaan keessaatii tokko sagantaa arjooma dhiigaa guyyaa addaa hawaasni keenya waliin hojjennee hawaasni keenya caasaan sadarkaan jiru iddoo kanatti argameetiin akka arjooma dhiigaa taasisuuf hojii hojjetaa jirru. Isa qofa osoo hin taane hojiilee keenya tajaajilummaatiin ganama sa'aatii 12 wadhakkaa irraa kaanee sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa inisheetii muummicha ministeeraa keenya kan ta'e isa gaggeessinee dubartoota waliin adoolessa 21 kan karoorfame dubartoota waliin ganama gaggeessinee jirra. Amma immoo sagantaa arjooma dhiigaa kana bakka caasaan hawaasa miseensa sadarkaa kan jiru gurmaa'insi keenya sadarkaa kan jiru asitti argamuudhaan arjooma dhiigaa haala bareedaa kanaan namni hundi akka kennuuf hojii kaka'umsaa uumnee namni fedhii isaatiin dhufeetiin arjooma dhiigaa kana akka kennuuf wanti hojjetaa jirra jechuudha. Akka bara kanaatti guyyaa har'aa tajaajila lammummaa arjooma dhiigaa jalqabnee jirra. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Ruufaatti bifa ho'aa ta'een jalqabnee hojjechuu jirra. Haala gaariin arjoomtoonni dhiigaa dhufanii arjoomuu jiranii galatoomaa isaaniin jedha. Hojii baay'ee hojjechuu jirra. Karoora keenya bara darbee irratti parsantii 114 xumurree jirra. Bara kanas hanqinni dhiigaa akka hin uumamneef dhiiga baay'ee walitti qabuudhaaf yoo xiqqaate dhiiga yuunitii 10,000 walitti qabnee karoorfannee jirra. Isarratti hojjechuuf qophii hunda qopheessinee guyyaa har'aa tiimiin keenya bakka hedduutti bobba'uudhaan tajaajila lammummaa kanaan dhiiga baay'ee walitti qabaa jirra jechuudha. Gosa gara 14 ta'utu hojjetama bara kana. Egaa tajaajilli lammummaa idilaa'ee jira. Labsii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa baaseen hojiin kun ifatti waggaa waggaadhaan hojjetama. Kan gannaa kan bara kana akka kutaa magaalaa keenyaatti kan eegalleedha. Kanaaf gosoota gara 14 ta'utu hojjetama. Isaan kunniin aanaa sadan keessatti karoorfamee gara hojiitti kan eegalamee ifatti kan eegalame ta'uu isaati jechuudha. Dhiigni hin gurguramu hin bitamu. Fedhiidhaan wanni akka arjoomtu lubbuu haadhaa baraaruudha haadha deettu lubbuu balaa konkolaataa tasa dhufe baraaruudha. Kanaaf ammoo hojiiwwan keenya tajaajila lammummaa
bara kana hojjennu keessaa hojiin baay'ee olaanaa ta'ee fi rabbiif nama biratti illee bu'aa guddaa qabu hojii arjooma dhiigaa ta'e jechaadha. Kanaaf anis fedhii kiyyaan asitti dhufee fakkeenya dargaggootaatiif ta'uudhaaf dhiiga arjoomee jira. Akkoo baadiyyaatti fufiinsa namootaadha. Karoora nuuf kenname san galmaan geenye iddoo hundatti inni dadamaqsa uumneetiin namni akka baheetiin arjooma dhiigaa kana kennuu akka danda'u. Dhiiga arjoomuun miidhaa akka hin taane, dhiiga arjoomuun lubbuu yookaan haadholii keenyaa baraaruu lubbuu nama tokko seef gochuu akka danda'u namni hundi beekeeti sagantaa arjooma dhiigaa kanarratti argameeti. Egaa bara darbe mana harka qalleeyyii ijaarree jirra, mana gara 176 ta'u ijaarree jirra jechuudha. Manni 176 kunin yoo xiqqaate maatii hedduu keessatti qabata. Maatiin kun abbaa warraa nama 176 jechuun salphaadhaa miti. Isaanan kanneen warra harka qalleeyyii ta'an suphaadhaaf ijaarsa manaatiin walitti namoonni naganaa kunniin rakkoo garaagaraa mana dhabaniitiin kana keessa kan turaniitiin jedhan mana argachuu danda'aniiranii. Haaluma amma geggeessaa jiru kanaan arjooma dhiigaas bara darbe karaa adda ta'eetiin jedheen geggeessinee jirra, karoora qabameetiin jedhes buunnee jirra. Kanaaf isa kanaadhaan lubbuu namoota hedduu baraaruun danda'amee jira. Egaa akka biyyaatittis hin beekama. Yeroo gannaatitti manneen barnoota hedduu waan cufamuuf yuunivarsiitiiwwan garaagaraa waan cufaniif ganna ji'oota lamaan kanneen keessatti dhiiga argachuun baay'ee rakkisaadha. Isa kana akka rakkoon kun akka biyyaatitti hin mudanneef baankii dhiigaas akka hin mudanneef hawaasni akka hin miidhamneef karaa adda ta'eetiin jedheen sochii hawaasaa bal'aa geggeessuudhaan arjoomni dhiigaa kun hin geggeeffama. Nutis isa kana sababeeffanneetiin karaa adda ta'eetiin jedheen kan geggeessinu jechuudha. Arjoomni dhiigaa akkuma beekamu ji'a sadii namni tokko idileedhaanis hin kenna. Haa ta'u malee yeroo gannaa kanatti rakkoo duratti kaasne saniidhaa fi hanqinni isaan mudata waan ta'eetiin jedhee karaa kanaan geggeessinee jira. Namoonni hedduu sababa kanaan akka hin miidhamne keessumattuu haawwanni da'umsa irratti dhabiinsa dhiigaatiin akka miidhamuu hin dandeenye warroota balaan tasaa dhagan akka konkolaataa balaan tasaa dhaga'u sababa kanaan akka miidhamuu hin dandeenye gahee guddaa qaba waan ta'eef namoonni hedduu kanarraa fayyadamaa ta'anii jiranii. Biqiltuu bara darbe miliyoona 1.5 akka kutaa magaalaa keenyaatti dhaabnee jira. Biqiltuun kunniinis qabatanii jiru. Kanaaf kana keessatti kenna tajaajila tolaa keessatti hojiin hedduun hojjetameera jechuudha. Kanaaf lammiin hundinuu amma idileeffatee jira jechuudha. Aadeffatee idilaa bira darbee gara aadeffannaatittis deemeera waan ta'eef jedhee yeroo gannaa kanatti sirriitti akkuma naannootitti illee hojiin waggaa guutuu hojjetamu jira. Keessumattuu idilaa'ee gannaadhaaf buna jedhameetiin labsamee karaa saniin itti fuufa. Garuu hojiin kun kan dhaabbatu miti jechuudha. Rakkataa rakkoo baasuu, gargaaruu, deeggaruu isaanan kunniin dhaabbii kana itti fuufamu yoo ta'e illee akka waliigalaatitti garuu yeroo gannaatiif yeroo bonaa jedhameetiin karaa idilaa'eetiin jedheen itti galamee hojjetama waan ta'eef jedheef hawaasni hedduu kanarraa fayyadamaa ta'ee jira. Dhiiga arjoomuun nama arjoomuun baay'ee salphaadha. Nama dhiiga fudhatuuf ammoo lubbuudha. Yeroo hedduu haadholee yeroo da'umsaa dhukkubsattoonni hedduun dhiiga barbaadu. Dhukkubsattoota hospitaala dhufan 7 keessa namni tokko dhiiga ni barbaada. Yeroo ammaa akka dhaabbata fayyaa addunyaatti kan riisarchii yeroo dhiyoo hojjetame keessa namni baay'een sarjarii garaagaraa hojjechuuf daa'imman dhalattuun akkasuma immoo balaa tasaatiin namni miidhamee dhiiga ni barbaada jechuudha. Dhiiga bituunis ta'ee gurguruun hin danda'amu. Kan danda'amu tolumaan arjoomuudha. Tola ooltota irraa dhiiga arganna akka baankii dhiigaatti. Baankiin dhiigaa namoota fedhiidhaan dhiiga arjoomirraa walitti qabee dhiiga qulqulluu adda baasee hospitaala kenna. Hospitaala immoo dhukkubsattoota kamiifuu dhiiga ni kenna jechuudha. Kanaaf keessattuu yeroo kana arjoomtonni keenya baay'een manneen barnootaa irraa manneen barnoota baay'een waan cufamaniif yeroo kana hanqinni dhiigaa akka hin uumamneef dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi akkasuma immoo tajaajila lammummaatiin dhiiga walitti qabuudhaaf karoorfannee haala ho'aadhaan guyyaa irraa as kutaa magaalaa Arufatti jalqabnee jirra. Kanaaf arjoomtota keenyaan galatoomaa jechuun barbaada. Keessattuu yeroo kanatti hanqinni dhiigaa baay'ee mudata akka waliigalatti akka keessattuu akka biyya keenyaatti. Kanaaf akka kun hin taane immoo karooraan kutaa hundatti gad buusuudhaan kaachimintii keenya irratti sirriitti hojjechaa jirra jechuudha. Bara darbee miliyoona 276 ta'u akkasitti raawwannee jirra jechuudha. Bara kana karaa adda ta'eetiin jedheen gara miliyoona 400tti siqu hojii tajaajila tolaa kallattii garaagaraatiin tajaajila lammummaa kenninu kana ayitemiiwwan 14 irratti gaggeeffamu kana karaa kanaan hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Bara darbes waan nu kennameetiin jedhe san raawwannee jirra waan ta'eetiin jedhe kan bara kana ayitemii 14 kanarratti yoo hojjanneetiin jennu hunda isaa hin milkeessina waan ta'eetiin jedheef inni kun
ayitemiin kun hundinuu qoqqoodamee gara aanotaatti garbee jira waan ta'eef jedheef aanonni hojjetaa jiru. Karaa ifa ta'een dhatti aanaa kanarratti taa'ee galuu malee hojiin dura eegalameeru jira jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbiin biqiltuu kana boollatu qotamaa boolla qotamee san biqiltuun dhaabbatee jira. Kanaaf isaan kunniin duras eegalamee jira waan ta'eef hojjetamaa jira waan ta'eef kan bara kanaas karaa kanaan hin milkeessina illee abdii guutuu qabna.